السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المعنى الرومو الدنيا كانت ترجم تلو كم بحف كنيها كم بيا رباف كم بيا فرنجي إرجانكو كن هالرأي كذا كبار ملك سنو مالتنا كيف الأسرة تشوف إرجع قدو إرجع باي سكان نقاطة شورا dhugaa jirtu obboleeyyan marfuat akka nam tokkotti akka ilma oromoo tokkotti kan isiniif qopheessan jechuudha. Sunis maayini yoo jettan ilmaan oromoo kan bahaaf kan dhihaa kan arsiif kan jimmaa kan baaleef kan wallaggaa oromoon hundi jechuudha ilaallatti jechuudha dhugaan jirtuudha. Kanaafuu qeerroowwan dhiirris dubarris ergaa kana akkanaa eegessan akka shirnaa gootan addunyaa baxaxanu aannan beeka jechuudha. Bakka kamiifuu qeerroo hamma ta'e biraa naagahuun barbaada ergaan kun dhugaa jirtu jechuudha. Dhugaa jirtu yoo feetan kunooti. Egaa tibbana kana hundumti keessan ilaalaa jirtu jechuudha. Oromoonni wallaggaa baay'eetu duraa dhumaa jiru jechuudha. Waan baay'ee nama gaddisiisudha. Ilmi namaa akka raafuutti yeroo qanaxxafamee akkanatti ajjeefamu lubbuun rakasa ta'uunsiis kun akka lubbuun namaa rakasa taatee Oromiyaa keessatti argamte isinis ilaalaa jirtu jechuudha. Rakkoon kun hundi maayini laata? Rakkoo mootummaatu qabamoo? Rakkoo ummatatu qabamoo? Rakkoo shiftaatu qabamoo? Kan jedhu irratti jechuudha. Dhugaa jirtu anarraa fedhu anarraa baru yoo feetan ta'e sheer godhaa na waliin turtii xiqqoo godhaa jechuudha. Maaliif yoo ta'e maaliif yoo jettan nuti ilmaan Oromoo haddii kana wallaalaa miti jechuudha. Hundi keenya kan barateedha. Barumsaan ijoollee ol kaateedha. Waa baay'ee haddii kana hin wallaalu jechuudha. Uummanni aangoof socho'an yookaan aangoof sochii godhanu jechuudha. Aangoof cinqamanu ummata keenya akka miidhaa jiran ummata miskiina wallaalaa ummata nyaatee waan nyaatee buluudhaaf waan dhugee bulu hin qabne irratti yakka akkanaa uumsisaa kan jiru eenyu kan jedhu baruu yoo feetan sheer godhaa na waliin turaa Oromoo. Sheer godhaa dursa sheer godhaa jool. Sheer invite ergattiin kun ergaa jabduudha jechuudha. Warri aangoo fedhanu gandummaas nu keessatti uumanii jibbaa hedduu keenyatti uumanii mootummaa maqaa inni silin dawwala yeroo liivii galuu dawwaluu jammala jechuudha. Waan ajaa'ibaati. Dhiifamaa jibbaa hedduu lamaan keenyatti uumanii gandummaa hedduu lamaan keenyatti uumanii jechuudha. Warri nuti hayyuudha jennee amanannu wanti jarri nuti biyya bulchanii biyyaaf hojjalagan biyyaaf dalagan jennee kan nuti abdannu jechuudha. Kunoo gandummaa hedduu keenyatti uumanii walirraa nu fageessaa jiru. Ilmaan keenyas fixaa jiru. Biyya alagaattis illee Oromoo biyya alagaatti hafan illee hambisaa jiru jechuudha. Rakkinaa keessatti nu hambisaa jiru. Kanaafuu yaa uummata Oromoo nuti waan akkanaa naqqa'uu qabna jechuudha. Warra aangoof bobba'u warra biyyaaf bobba'u adda baafachuu qabna jechuudha nuti. Yaa Oromoo akkas bara darbe diradawaattis akkana fixaa turan. Deengedde jechuudha. Keessatti kan wallaggaa baay'ee nama gaddisiisa jechuudha wallahi. Yeroo ilmoon namaa akkanatti jechuudha akka shunkurtii cicciramtee achir namitu jechuudha. Ilmi namaa shunkurtiidha jennamoo kan akkanatti ilmi namaa cicciramee gatamu jechuudha. Waan nama saalfachiisu waan nama qaanfachiisu Sooriyaadha jechuun danda'ama jechuudha. Amma Oromiyaa eessatti jijjiiruu qabna? Sooriyaatti jijjiirachuu qabna jechuudha. Kana hundammoo kan fide mootummaas miti ummatas miti qeerroos miti kan kana hunda fide aangoo barbaacha jechuudha. Warra aangoo barbaadantu iyyuu ilmaan keenya fixaa jiru. Obboleewwan keenya maatii keenya nurraa fixaa jiru. Warri kun warra aangoo barbaadan jechuudha. Dhugaan jirtu kanuma yaa Oromoo nuti sin beeknaa wallaalaan amma kanaa hin jiru jechuudha. Shanes ta'e, kawaawos ta'e, opiidiyoos ta'e, sagaltamii achitti maqaa ijaarradhaati jechuudha. Kun hundinuu warra aangoo fedhanu.
warra aangoo fedhantu iyyuu waan jirri gocha jirri godhanu jechuudha. Gocha waan nama ajaa'ibuudha jechuudha. Fakkeenyaaf akka tokko waan tokko isiniif kaasuun barbaada jechuudha. Wanta isiniif kaasuu barbaadu maali? Amma fakkeenyaaf yoon aangoo barbaada ta'e akka siyaasa biyya tokkootti akka siyaasa fakkeenyaaf biyya nuti keessa jiraannu kana yoo biyya Arabaa fudhanne akka fakkeenyaatti yoo fudhanne fakkeenyaaf dadhabina mootummaa kana agarsiisuuf jechuudha. Dadhabina mootummaa kana agarsiisuuf wanti jarri hin goone jiru jechuudha. Maal godhu? Kunoo naannoo tokkotti kaampaanii tokkotti deemanii jechuudha yookiin mana Mustaifaatti boombii gadhiisu waan adda addaa guyyaa akka adda addaa uumu jechuudha. Kanaafuu sana booda dadhabiinsa mootummaa agarsiifna jedhaniitiyyuu uummata nagaa fixu jechuudha. Uummata nagaa xaragu jechuudha. Sheer godhaa dursa sheer godhaa laa ilaa yaa uummata kana uummata maaliiti yaaki? Sheer godhii warra maseentanii daawwataa jirtan kun. Kanaafuu kan lammataa immoo kunis mootummaa dadhabiinsa mootummaa agarsiifna yookiin ilaalchifna kan jedhuudhaan addunyaatti mul'ifna kan jedhuudhaan uummata Oromoo uummata miskiina irratti jechuudha. Mootummaan afudhannu jechuudha. Amma fakkeenyaaf mootummaa maqaa balleessuuf jennu abiyyiin dadhabaadha jennusi afudhannu jechuudha akkasitti beeme. Kan ammoo fudhannu sobaan hin fudhannu nuti. Qabsoon karaa dhugaa yoo taate malee karaa sobaatiin faayidaa hin qabdu jechuudha. Hafeeras amma hafeera jarra 21ffaa kana keessa fayyuma hafeera jechuudha. Kanaafuu kan lammataa wanta isiniif himuu barbaadu waa'ee Wallaggaa irraa jechuudha. Waa'ee Wallaggaa irraa maal dubbachuu barbaada? Warra aangoo barbaadantu iyyuu dhaqanii waan ta'e quba kaa'u jechuudha. Yookiin baankii saamu yookiin nama fayyaa ajjeesu yookiin nama saamu argaa jirtu jechuudha. Yaa Oromoo hundi keessanuu jechuudha. Sana booda biyyattiin akkuma beekamu kumaandii poostiidhaan bulaa jirti jechuudha. Federaalaan bulaa jirti. Yakki tokko iddoo tokkotti yeroo uumamu yookaan iyyi tokko yeroo tokkotti dhagahamu waraanni mootummaa maal godha ree? Uummata nagaa cafacafa jechuudha. Uummata nagaa naannoo sana deeme uummata nagaa uummata miskiina cafacafa jechuudha. Ofii jiraatii jarri balaa kana uuman jarri akka kana ibidda kana qabsiisan keessaa loohanii badu jechuudha. Uummata nagaa uummata miskiinatu iyyuu afaan xiyyiitii bu'aa jechuudha. Kanaafuu yaa Oromoo kun dadhabiinsa mootummaa kanaa yookaan abiyyi dadhabeera jechuudhaan kana nuti gowwaa miti jechuudha. Haddii kana nuti qeerroon gowwaa miti. Barannee irras akka duriis gowwoomaan jirru jechuudha. Isas mootummaadha jettanii mootummaa dadhabiinsa isaa agarsiifna jettanii uummata keenya nagaa fi xaayirtan nuti hin fudhannu. Qabsoon karaa sobaa faayidaa hin qabdu. Nu isin biyyaafuun tolleeyyuu maatii keessan dhumaa jiranuuf iyyuu tolleeyyuu bor nuu tolaa jirtus kun waan hin yaadamne gonkumaa. Qeerroo hundi keessan baruu qabdu wantatti kana jechuudha. Wallaahi baruu qabdu. Gochi jarri godharan dadhabiinsa mootummaa kanaa agarsiifna jedhaniituyyuu waan adda addaa uumanii uummata Oromoo wal ficcisiisaa jiru jechuudha. Maatiiwwan ijoollee sobii walirratti xaraksiisaa jiru jechuudha. Waraanni mootummaa tokko akkamitti nama yakka tokko hin dalagne akkamitti ajjeesuu dhiisa? Yaa Oromoo kana seef gochuu qabdu sin. Amma fakkeenyaaf fudhannu an aktiivistii yookiin immoo mindennoo maal maqaan isaa? Nuti wallaalaadha garuu isin warri beekan maaliif mootummaa fedhii barcumaati jettanii jechuudha. Uummata nagaa maaliifiyyuu walitti xaraksiiftuudha. Kan amma nu gubaa jiru tokko tokkoon keen deeggaruun. Walaa shanee kee, walaa kawaayoo kee, walaa ODP kee, walaa eenyu kee nama waa gaarii hojjete qofa kan nuti deeggaru. Miti ree yaa Oromoo akkasatti fakkaata yoo akkas dubbiin dhugaa taate jechuudha. Akka fakkeenyaatti kan isin kaasee isin barsiisuu barbaadu maayini yoo jettan nam tokko biyyattiin tokko mootummaa feeti yoo taate dhugaa biyya kana keessas jira. Amma fakkeenyaaf biyya jiraadhu kana keessa jira jechuudha. Dheengadde maal godhan baabura fayyaatti boombii kaa'anii jechuudha. Uummata baay'ee fixan jechuudha. Kun maalirraa kan ka'edha. Warra mootummachi kana dadhabiinsa isaa ilaalchisanii akka inni irraa kufuudha jechuudha. Uummata fixaa jira. Kunoo uummata akkana gochisiisaa jira. Uummata rabbashaa jira. Wanta akkanaa uumamaa jira. Dadhabiinsa isaa agarsiisanii buusuuf jechuudha. Kanaaf keenyas akkuma sana ta'e jechuudha. Warri aangoo fedhan, warri barcuma fedhan, lammii kootiin jedhanu, haadha kootiin jedhanu, abbaa kootiin jedhanu silumaa jechuudha. Warri aangoo fedhan.
ummata nagaadhuma ummatuma jaraa obboleetti yaada jaraa abbaa jaraa xaraksiisuu jechuudha warri aangoo fudhan akkasii jechuudha yaa Oromoo. Kanaafuu warri aangoo fudhan ammas ummata keenya ummata Oromoo miskiina kana ummata waan beekne nagaan gabbahee ol galaaru irratti yakka akkanaa uumamaa jira. Egaa haa fudhannu maatiin tokko hamma fakkeenyaaf halkan dukkanaan dhufaniituyyuu nama 5 xaraganii ba'u yaa ummataa. Nama 5 yeroo jarri ajjeesanii baanu naannoo sanatti uumameera wanta akkanaa uumameera yoo jenne mootummaan maal godhare nama yakka sana uume qabuuf jecha ummata nagaa fixa jechuudha. Kun wama jiru kun waan mootummaan akkamitti ijoollee keenya ajjeesa doktora biyyiin ijoollee keenya xaragee minaamin jettu nama yakka uumaaru tokko nama dhukaasa itti banee federaalatti dhukaasaru tokko namni akkamitti ajjeefne mootummaan akkamitti ajjeefne kun dhaggeeffadhaa yaa Oromoo nu asirratti wallaalaa haddii kanas miti jechuudha. Hafurannu amma akka fakkeenyaatti fudhannu waraanni itti baname waraana tokko fomaa jiru tokko amma fakkeenyaaf nam tokko isaa jira amma mootummaatiin tokko isaa jira fakkeenyaaf fudhannu jechuudha gabaabinumatti waraana mootummaatti yookiin immoo yakka wayiin uumaa jira waan ta'e tokko see jechuudha dhukaasatti banee jechuudha dhukaasatti banee rukutaa jira yoon ta'e mootummaan na argaa jira yoo ta'e maal godha adda kootti naqa jechuudha. Maaliif namatti dhukaasaa jira qabeenyatti dhukaasaa jira na argaa jira waan ta'eef mootummaan maal gochuu qaba waan kana dhiisee jira jedhama jechuudha. Aballeessus an Oromoo waan ta'eef na rukutuun qabu mootummaan mitima kun jechuun yakka mataa keessanii kun kanaan hin shawwadamnu jechuudha. Nama yakka uumaaru tokko mootummaan ijaan laala jechuun mootiin biyya kamiiyyuu ijaan hin laalu kana. Yoo dhugaa dubbanna ta'eedhaaf jechuudha yaa Oromoo amma yoo dhugaa dubbanna ta'e amma fakkeenyaaf nama yakka uumaaru tokko mootummaan hin ajjeesu waan Oromoo ta'eedhaaf ajjeesuu hin qabu yoo jennee walii galle hin ta'u kun qabee hidhuu hin danda'a yakka isaatti itti gaafatama. Oromoon tokko yoo ka'e hidhame Oromoon tokko yoo ka'e hidhame yoo artistiin tokko waan tokko kaatee hidhame yakka inni uumametti itti kaffala wanti nuti duuka iyyinuuf hin jiru jechuudha. Kun hidhameera hidhaadha nuu baasa kun hidhameera hidhaadha nuu baasa yakka uumeeti kan inni mana hidhaa seene jechuudha. Yakka dalagu malee ilmi namaa hin qabamu mootummaadhaan hin qabamu zimmeedhaan hin qabamu jechuudha. Mootummaanis immoo nama uummata nagaatti hin bu'u. Garuu immoo an kan na gaddisiisu kan uummata wallaggaa kanaaf baay'ee na gaddisiisu maa inni sababa warra aangoo fedhanu kanaatu kutaatti wal qoqqoodanii ummata nagaa irratti yakka uumaniinan mootummaan ummata nagaa sana xaragaaruutu kan na gaddisiise kana jechuudha. Dhaggeeffadhaa waraanni yeroo dhufu fakkeenyaaf naannoo tokkotti waraanni yeroo gadhiifamu jechuudha. Hima fuudha nam tokko hin marra'u jechuudha. Maaliif yakka guddaa uumanii bahanii bakka kanatti waan ta'eedhaaf ummata nagaatu miidhama jechuudha. Doktora biyyiin nu ajjeesise doktora biyyiin nu ficcisiise jechuun hin ta'u. Kun warra aangoo fedhantu nu ficcisiisaa jiru yaa Oromoo kan dhugaan jirtu wallahi. Waddidaachuun xallaachuun warra barcuma fedhantuyyuu mootummaa kana dadhabiinsa isaa agarsiisuuf ummata Oromoo ummata miskiina irratti yakka hin taane uumaa jiru jechuudha. Kana jechuudha rakkoon keenya rakkoon uummanni keenya dhumaa jiruuf kana qofa waa tokko waa biraan jiru. Mootummaan keenya nu ta'eera jaallanneerra nuti hin feenu karaa nagaatiin fudhaa karaa sobaatiin hin fudhatina. Kan lammata kan miidiyaa gara miidiyaatti yoon seenu immoo gara miidiyaatti jechuudha sana dhiifnee gara miidiyaatti yeroo seenu soban dubbatina. Dhaggeeffadhaa dhaaba kamiyyuu ta'a nuti isin jaallanna Oromoodha garuu immoo qabsoo karaa sobaatiin faayidaan qabu karaa dhugaatiin mi'oofti jechuudha ilma namaarra. Yoo karaa dhugaa deemteeyyuu akkuma doktora biyyi kana har'a irra baate addunyaan si jaallatti jechuudha. Maaliif karaa dhugaarra deemuun kee baay'ee si boonsa jechuudha. Boritti boonta waan ta'eedhaaf. Kanaaf qabsoo karaa sobaatiin nuti hin shawwadamnu. Nuti qeerroowwan jaarraa 21 keessa jirru kun baay'ee hin shawwadamnu jechuudha bakka. Laalaa jechuudha.
Kanaafuu mootummaan uummata wallaggaa kana dhagaa hin jiru jechi jedhu sun soba akka ta'e isin barsiisuun qaba jechuudha. Akkamitti hin beekne hin beeka. Mootummaan naannoo tokkotti yakki uumamaa jira, waraanni uumamaa jira, uummanni nagaa uummanni dhumaa jira, baankiin saamamaa jira. Biyya akkas godhe maal godhare? Waraana kumaandii poosiin akkasiin bultu godha. Kun mootummaan biyya eessaatu jechuudha. Keenya qofaa miti jechuudha. Okay. Laalaa kan lammataa sana booda yeroo bakka tokko jechuudha sagaleen tokko dhagaame yookiin rabshaan tokko dhagaame wanti tokko uumame maaltu godhamare? Uummanni badii balleessee qe'e hin dhokata jechuudha. Uummata nagaa irratti dhukaafni banama jechuudha. Maaliif? Amma asirratti waa tokko dubbannu maanni yoo jenne dhugaa jirtu feetu miti yaa Oromoo. Mootummaan amma fakkeenyaaf haa fudhannu dhaaba tokko fudhannu fakkeenyaaf dhaabuma tokko Oromoo keessaa fudhanne egaa dhaabni kun Oromiyaatti Oromoo tokko isaa jira ODP'tti tokko isaa jira ODP'tti dhukaasaa jira jennu. Mootummaan egaa waraanni namni natti dhukaasaa jiru kun Oromoo waan ta'eef ani immoo itti dhukaasu inni natti dhukaasu jechuu qaba itti dhisin. Kun sob isaa dhukaasaa jiru isaa itti dhukaasaa jiru namni ofirratti ilaalu tokko hin jiru. Seera biyyattii qabdi. Laala kanaaf uummata nagaa kana wanti ficcisiisaa jiru mootummaa otoo hin taane warra aangoo fedhanudha. Bakka kana jaaladhaas jibbaa. Warri miidiyaa immoo kan lammataa jechuudha. Warri miidiyaa irratti asitti dhuftanii amma footoo sobaa buqqiftanii googilii keessaa jechuudha. Footoo sabbara alfeen utalatti ashara arbaatti ashar sitta asharii minaamanii fiddanii jechuudha. Laxxaftanii garaan hin gubina. Nutis hin gubanna ilmaan keenya dhumaa jiranuu fi hin gaddina jechuudha. Hin gaddina warri biyya alaa kun maaliif hin gaddina? Keessatti kan firaachi keessaa qabu jira, kan haadhaaf abbaachi keessaa qabu jira, kan haaliin manaachi keessaa qabutu jira jechuudha biyya alaa. Soba isin tuultanu kanaanii uummanni mataan hin cinqama jechuudha. Akkuma dhiiga keessaniiti jechuudha namni. Kanaafuu warri aangoo feetan nurraa dhaabbadha. Mootummaan kun nu ta'eera. Warri aangoo fudhantu uummata ficcisiisaa jiru yaa uummata. Yaa qeerroo kan isa lammataa isa sadaffaatti yeroon seenu lammataa maa inni wanti dubbachuu barbaade jira. Amma fakkeenyaaf nam tokko yeroo Jawaar Mahaammaditti tuqamu yeroo Jawaar Mahammad jalatti amma fakkeenyaaf koomantiis yaadas ni kennina yeroo kenninu ni arrabsoo jechuudha. Hin ta'u wanta akkanaamu Jawaar Mahammad hayyuu keenya jennee yoo fudhanne bakka inni dogoggoretti qabuuma qabna qeequus ni qabna ni dandeenya jechuudha. Akkuma ni mootummaa keenya ni gorfanna yoo ni karaa nagaa nuuf dalage yoo ni hojii gaarii nuuf dalage ni dalaganna kan jedhu ni sirreeffanna yookaan immoo dogoggora isaa ni sirreeffanna akkuma ni jedhu nus Jawaaris yoo ni dogoggore ni sirreeffannas ni qabnas. Bakka kana miti dhugaan jirtu yaa Oromoo. Kanaafuu kan sadaffaa qooti kan dubbachuu barbaadu Jawaar Mahaammad irratti. Jawaar Mahaammad baay'ee hayyuu keenya ni jaalladha ni kabajna angara kootti nan kabajadha. Waa'ee wallaggaa kana fa'i maaliif zimmi jedhee waa'ee akkasii irratti kan wal fixamaa jiru ni jira jechuudha. Jawaar Mahaammad yookaan immoo OMN kun inni uummata Oromoo dhiiga uummata Oromootiin birrii danfa uummata Oromootiin kan ijaarame kun miidiyaan Oromoodha. Maqaa miidiyaa Oromootiin dhibee ijaarame kun hamma kan eenyu ta'e kan gandaa yeroon jedhu kan mootummaa kan ODP fayyita jechuudha. Kan gandummaatti naanna'e jechuudha. Amma miidiyaan sun fakkeenyaaf hayyuu duree baay'ee qabna. Yeroo baay'ee OMN kun afurannoo jira. OMN kun dur dhugaa dubbata. Dur yeroo birrii nurraa guuranu dhugaa dubbata. Yeroo ganda keessa fiiganii birrii nurraa guuranu biyya Arabaa keessa fiiganii birrii nurraa guuranu dhugaa dalagaa ture. Amma garuu kan eenyu ta'e kan mootummaas ta'eeras kan gandaas immoo ta'eera jechuudha. Amma hayyuu duree baay'ee qabna. Afurannoo fakkeenyaaf OMN kun maaliif iyyuu kana nuun gabaafne maaliif biyya kana nuun dhanne kan jedhu ni jira jechuudha.
nibalale fanda jechuudha OMN nama yutana nibalale fanda nagar gooti nibalale fanda maaliif jedha tokkoffaa mee hayyuu baay'eetu jira jimmaan keessaa fudhannu fakkeenyaan keessa jimmaan keessa ni jira walloo keessa ni jira goota baay'eetu jira walloo keessa jira arsii keessa jira harargee keessa bakka adda addaa ni jira jechuudha garuu OMN kun kan inni waame interview godhu kan inni waame interview godhe yeroo baay'ee nu dhaggeeffachiisu yeroo 5 marraa 5 deddeebisee jaruma fida malee jechuudha darbee biyya biraatii hin fidu jechuudha mu fakkeenyaaf yoo fudhanne gandummaa qabdi dubbittiin laala meetimmaan keessaa hayyuu qabee hayyuu dareetti yookiin dubaruu mala dhiira dhiisaa aduu dureessa guyyaa tokko fidee interview gochiisee beeka hin beeku Memo gara asal achi gara bun gara arsi asal gara enyu fidi me enyu na yuta kam sakam fidi tu interview ko chise du pachi sala wallo ke sa sakam fidi da dubbi gandumatti jirte kanafu media to ko kan dhabbatu dhugaa ummatatti biyyatti dhaabbata media su media biyyatti jechu male media ganda tokkooti miti jechu yookiin kan shawaati miti yookiin kan wallaggaati miti garuu laala asirratti maayin yeroo baay'ee jechuudha warra gurguddaa warra akka doktor Mararaati warra kana bas kan Jawaar jira kana jechuudha hayyuun jira hayyuu meeqa jira kan jira gadi baay'eetu jira kan jira oliyyuu kanifu yaa Oromoo wantatiin kun gandummaa makattee qabdi waan ta'eedhaaf nuun futoo sirraatee Jawaar Maammadis qeequu hin dandeenya kan nuu sirreessi harkatti qabuu ni dandeenya jechuudha inni qofti waraa jaallee jedhu nutis Jawaar waraa jaallee jenna jechuudha. Qoybo yaa Oromoo kana dubbiin dhugaan jirtu kanuma ummata aangoo fedhantu ummata keenya eessaayyuu Oromiyaa guutuurraa kan ficcisiisaa jiran warra aangoo fedhaanu. Miidiyaan OMN immoo dheengaddaa akkuma waameeqa akka ukkaamsetti hin haftu nuti hin fudhannu miidiyaa OMN. Itti namannus oduu jaraas soba jaraas amanaan jirru bitameera jechuudha miidiyaan sun gurgurameera Jawaar Mahammad gurgurateera ODP'tti gurgurateera sadhumaati kun miidiyaa gandaan feenu miidiyaa biyyaa feena malee nuti kana yaa Oromoo dubbiin kun kabad ንግግር ስለሆነ kabad መልእክት ስለሆነ ሼር እንድታደርጉ ፈልጋለሁ ባይ